Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Jamiilaa Jimmaa baga nagaan dhuftanii. Har'aan kan ammoo obboleeyyan keewwannan isin agarsiisu akkaataa itti birriin doolaarri meeqa keessa akka inni jirutti ilaalamuun isin agarsiisa. La'innuu birrii yeroo galfachuuf kaane yookaan kaleessa isin dhageenye gadi ta'uu danda'a yookaan immoo dabalee jiraachuu danda'a. Irra caalaa garuu yookiin kaleessa birriin doolaarri 35 keessa jira jechuudha. Dhageenya yeroo nu birriin akkasuma jireenyee galfannu gadi bu'uu danda'a waan ta'eef telefoonuma keenyarraa akkamitti ilaallee kaane meeqa keessa akka jiru barree kaane galfanna waan jedhu isin agarsiisa. Amma dhumaatti na hordofaa. Googil keessa seentu akkanatti. Erga Googil keessa seentanii booda kunoo akkanatti barreessitu birrii 100 doolaara 100 ilaale amma USD Itiyoophiyaan bir jettanii akkanatti itti rukuttu jechuudha. Amma kunoo akkanatti natti fidee na agarsiisa. Doolaarri 100 birrii Itoophiyaa birrii 3,000 fi birrii 37 qayyaraadha jechuudha. Kunoo akkuma isin argitan guyyaa wajjiniini. Isin garuu doolaara qofa miti birrii biyya jirtan hunda isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Asuma irratti barreessitanii kunoo asirra barreessitu jechuudha. Akkasii itti fayyadamaa baay'ee tokko amma galchitee meeqa akka ta'e bartee galchita jechuudha. Jarri si shawwaduu hin dandeessu waan ta'eef.